keessattuu jechuudha. Anima withdrawaliin kiyya guyyoota 5-7 ta'ee jira. Garuu inni arranaaf gale. Akkaataa itti inni arranaaf gale isin garsiisa jechuudha. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa fayyaa jirtu har'a qophiin an qabadde jechuudha qophii addaatii qophii waa'ee Gold Game irratti jechuudha wantoota tokko kan komentii jalatti argaa jiru kan ka'e jechuudha. Namoonni hedduun jechuudha Gold Game irratti wantoota negatiivili jechaa jiru jechuudha. Dhugaadha negatiivili ni jira. Wanni beekuu qabdan jechuudha kan isiniif dhaamuu barbaadu maal seetan online businessiin fadheewu hattuudha. Tokkoonni beekuu qabdan online businessiin hundi hattuudha. Wanni hojjechuu qabdantu jira malee. Wanti hojjechuu qabdan of eeggannoodhaan wanta invest gootan eeggachuudhaan akkasuma yeroo wanta takka hojjettan akkanumatti firmaa jechuudha seentanii jechuudha deemuun qabdan qorachuu qabdan erga qorattanii wantoota godhamuu qabu tokko tokko gochuu qabdan. Namoonni hedduun keessaan isin argeen jira fedhii wanta keessan jiru qofa dubbattu jechuudha. Wanta keessan jiru qofa jalqaba wanti tokko isin dinnaan gama maalitti deemtan jechuudha gama arrabsoo yookaan gama wanta negatiivili tiinkii taate qofa irratti xiyyeeffattu jechuudha. Sirrii miti maaliif jettan online businessiin hundinuu fedhii mataa keessanii guutuu qofaaf hin dhufne wanni beekuu qabdan. Online business yeroo jedhamu businessiin kun ofii isaatiifis bu'aa argachuu barbaada isiniifis bu'aa buusuu barbaada. Kanaaf bu'aa isaaniif hojjettan isin garsiisuu qabdu jechuudha jalqaba. Fakkeenyaaf ani akkaan itti godheen isin argisiisa. Komentii jechuudha namoonni hedduun natti dubbachaa jirtan hedduu jira jechuudha argeen jira. Keessattuu jechuudha anima withdrawaliin kiyya guyyoota 5-7 ta'ee jira. Garuu inni arranaaf gale. Akkaataa itti inni arranaaf gale isin garsiisa jechuudha. Akkaataa inni irratti naaf gale arra isinitti argisiisa. Maaliif jettan namoonni hedduun abdii murachaa jirtu isin argeen jira hattuudha maarree akkas wanta hin jedhamne hedduun argaa jira jechuudha. Garuu namni obsaan qabu mala irratti hin dubbannu mala akkam goona kan jedhu jechuudha. Wanti kun akkanatti jira akkam haa goonu wanta jirurra caalaa jechuudha wanta negatiif ta'e irratti dubbatamtu jechuudha. San sirrii miti. Maaliif fakkeenyaaf nuti infinity power irratti namoonni hedduun nyaadhamnee jirra. Garuu isin ammallee tokkummaa uumuu dadhabne nama tokko yoo xiqqaate nama tokko seerarra oolchuu dadhabne bira haga biyya guutuu kana keessa teenye nama tokko seerarra oolchuu dadhabuun keenyaa wanta tokko taanii wanta tokko yeroo baafnee yuutubaroota garagaraa wajjin dubbadheen ture wanta kana akka dafnee sooshaal miidiyaa irratti jechuudha meejor goonee namoota muraasa tokko qabannee akka seerarratti dhiyaatamuuf jechuudha gochuudhaaf tattaaffii goonee ture. Garuu namoonni gama komantiitiinis ta'ee gama maaniitiin qeeqa qofa jechuudha. Qeeqamaa fi maal bu'aan hin taane qofaan jechuudha dubbatamtu. Garuu maal haa goonuu wanta jirurra caalaa jechuudha qeeqarratti xiyyeeffattu. Mee isa sana osoo hin taane irra waan viidiyoon qopheeffadhe irratti haa xiyyeeffadhu. Kanaaf jechuudha akkaataan itti argadhe keessaa isinitti argisiisa. Har'aan tan jechuudha akkaataa itti naaf seene fakkeenyaaf withdrawalii kiyya seeneen isinitti argisiisa. Withdrawaliin kiyya kunooti yeroon seenee isin argisu withdrawal record bakka jedhu kana keessatti kan arranaaf gale kunoo isa kana. Inni isa kanaa fi kunoo inni kun jalqaba naaf seene inni 6060 kun immoo arranaaf gale. Inni 6060 guyyaa isaa haa ilaallu. Fakkeenyaaf arra guyyaan maali? Arra Oktoobarii 16. Oktoobarii 16 ani immoo Oktoobarii 7 irratti naaf gale Oktoobarii jechuudha 7 irratti jechuudha. Kan inni silaa naaf galuu qabu jechuudha. Turee har'a naaf gale wanni kun. Meeseejiidhaan isinitti argisiisa. Meeseejii CBE keessatti jechuudha 954 takka wanti naaf gale jechuudha guyyaa sana jechuudha. Kunoo inni tokko guyyaa 11 naaf gale jechuudha. Guyyaa Oktoobarii 11 inni kun guyyaa 11 naaf gale sirriidha. Kun garuu kan guyyaa 7 ani irratti tuqadhee har'a naaf bee jechuudha. Kaniin guyyaa 7 irratti tuqadhe. Har'a hojii guyyaa meeqa akka ta'e hisaaba 7 tokkoof onni ta'a jechuudha. Isa kana malees kunooti kan 3000 kana jechuudha. 3353 kan jedhu kun guyyaa 12ti. Yoo ilaaltan guyyaa 12. Wanta guyyaa 12 buutu har'a guyyaa 16 keessa naaf bee Oktoobarii 16 keessa naaf bee jechuudha. Ani guyyaa sana tuqe guyyaa kanaas lakkaawaa ilaala. Garuu inni har'a naaf gale Oktoobarii 16 isinitti argisiisa. Akkaataa itti naaf galees isiniif hin ibsa. Garuu jalqaba guyyaa isaatis isiniif ragaadhaaf jechuudha isinitti argisiisa. Har'a naaf galuu fi naaf galuu dhabuu isaa. Isa kana ilaala guyyaa 12 kan jiru kan 3017 jechuudha. Isaa sirriitti argitan. Ammauntiin kiyya kan sirrii kana kun deductionii qaba waan ta'eef jechuudha. Guyyaa 12 waan ta'eef CBE seeneen isinitti argisiisa amma guyyaa 17 ta'uu isaa. Har'a wantan godhe keessaa jechuudha.
Okay, kunooti histirii keessa haaseennu mee histirii kana keessa inni isinitti argisiisa. Reezent histirii kan jedhu kana kunooti guyyaa 16 kunoo isaan lamaan kana asitti arga guyyaa 16 Oktoobar 16 Oktoobar 16 kan 954 kan 3017 317 sun poointii waan qabu 18 godhanii naaf guutan jechuudha. Isa kana guyyaa 16 kunoo bal'inaan akkanatti bal'iseen isinitti argisiisa kunooti 318 jechuudha. Guyyaa inni naaf gales guyyaa 16 Oktoobar 16ti. Garuu ani kaniin itti wiziraawalii kiyya godhadhee eegaa jiru guyyaa 10 meeqaati guyyaa 12ti achirratti kan laallee jechuudha. Kanaaf akkasuma kan 554tis kunooti kan kumaa fi wayii sana jechuudha. Didaakti ergatee 954 isaan lamaan kun har'a battaluma wal jalatti naaf galan jechuudha. Har'uma jechuudha akkaataan itti galfadheen isinitti argisiisa. Kanaaf jechuudha haala kanaan naaf seenee jechuudha. Mee akkaataa itti naaf gale kana tuuta mee na dhaggeeffadha. Maaliif yoo jettan namoonni hedduun koomentii jalatti wantoota garaagaraa haasa'aa jirtu. Garuu dhugaadha online biizinasii waggaa guutuu fi haga umrii keenyaan wajjin jiru tokko hin jiru. Haga umrii keenyaan wajjin hojii kana itti fufu hin jiru. Guyyaa dhaabbatus hin beekamu online biizinasiin waan kana qaba jechuudha. Amala isaa tara wanni beekuu qabdan. Kanaaf yeroo hojjettan akkaataa itti hojjettan isiniif. Mee amma fakkeenyaaf isa sana haaseennu mee aappii keenya keessa seennee wiziraawalii keenya laallu ani akkaataan itti baasaa jiruun isinitti argisiisa. Kun har'a under review jedha isa kana laala under review jedha 2200 tuqe 2200 jechuudha har'a. Inni kun kaniin hamma tuqe akkuma kun naaf beeniin wal jalaan irratti tuqe. Maaliif yoo jettan mee baalaansii kiyya haa ilaallu mee. Baalaansii kiyya keessa yoo kan seentanii ilaaltan ani baalaansiin kiyya 6,000 wayii qaba. Ani guutuu isaa itti hin xuyne wanni beekuu qabdan asirratti immoo. Wanni naan achirratti wiziraawalii har'a godhe kun yoo ilaaltan 2,200 wiziraawal godhe 6,000 guutuu isaa baasuu hin feene. Ani kamittiin baasaa jira yoo kana beekuu feetan jechuudha. Minimum midhaaniin tuqaa baasaa jira. Guyyatti 2,000 ol hin baasu 3,000 ol hin baasu. Maaliif? Sana itti tuqxanii wantoota godhamuu qabdu tokkotu jira jechuudha. Kun alaarmii kana keessa yoo ilaaltan naaf seenuu isaas kun asittiin sitti argisiisa jechuudha. Isa san yoo kanaan gaammaa hin amanne taate ragaawwan tokko sitti dhiyeessaan jira. Kun ammallee kun 16 isaan lamaan kun naaf seenuu isaanii sitti argisiisaa jira jechuudha. Kun akka guyyaa 16 wiziraawal successfuliin kiyyaa jechuudha. Kun isaan lamaan kun asiinis alaarmii kanaan laaluu dandeessu. Amma mee isteeppii sana na laala amma wanti isin irraa eeguu barbaadu kuma guutuu maallaqa kiyya guutuu baalaansii irra jiru guutuutti hin baasan yoo guutuutti hin tuqa jedhee uummanni kun investimentii irra oolfachuu barbaada taakka isaanis bu'aa mataa keessanii qofa hin eegan bu'aa mataa isaanii hojjetu. Maaliif bu'aa mataa isaanii irra dhaabbatanii waan hojjetaniif bu'aan keessanis ni dhaabbata. Maaliif osoo waa xiqqoon baaftanii kun waa xiqqoo waan ta'eef investimentii isaanii irratti dhiibbaa hin taasisu. Kanaaf yeroo erga dhiibbaa hin taasifne isaan isiniif ergu jechuudha. Guyyoota 2, 3, 4 turan jechuudha. Ani amma kiyya kun torban tokko ture waan ta'eef kanaaf akkaataa itti gootan isin himame customer service kan argitu mi customer service yoo laaltan WhatsApp yeroo seentan namoonni hedduun keessan argaa jirtan jee yaada. Maaliif namoonni manaajeroonni aktiivii irra jiran qofatu isiniif dhufa. Manaajeroota garaagaraa hedduu jira. Ani manaajeroota 8-9 argeen jira. Maaliif yoo jettan kan aktiiv jedhee irra isiniif dhaqa jechuudha. Yeroo seentan jechuudha wantoota gaafachuu barbaada irratti. Kan aktiivii san yeroo inni deebisaa isiniif kan nu eegalee battaluma automaatikaalii itti ta'uu qabdu jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf isin bar wanti rakkoon keessa maal beektu TikTok irra Facebook irra koomentii fi kanarrattuu ni deemmattu. Garuu wanta kana hojii dheettanii erga eegaltanii maal godhuu qabdu? Wantuma kanarratti xiyyeeffattanii akkaataa itti ba'uus akkaataa itti hojjetamus ilaaluu qabdu ture. WhatsApp sarviisii yeroo sarviisitti kennamus za'aa kana gaappii kana ilaalladha. Gaappii kana ilaaltanii baafatu. Mee WhatsApp kiyya seenaan isinitti argise. Namoota ani har'umatti jechuudha guyyaa lama keessatti jechuudha wanti kun kan naaf beeku. Guyyaa lama koomentii Osmaan itti erguu. Please tell me osoo jedhu jechuudha. Please tell me please osoo jedhu kun ni argitu. Hi osoo jedhu isa kanaaf jechuudha. Please kunooti naaf hin seenne jedheeniin ture laal. Kan 3,017 kan reefu sana jechuudha. Kan reefu aktiiv naaf ta'e sana jechuudha. Kan 3,018 naaf godhame jechuudha. 0.7 sana jechuudha. Inni kun naaf hin seenneen jedheeni aktiiv yeroo sana aktiivii irra ture jechuudha. Ammallee aktiiviidha kunooti akkanatti hin seenneen jedheeni isa kanas kan 954 kunis naaf hin seenneen jedheeni ture. Akkasumas sana qofa osoo hin ta'in bilbiluunis voice callii godheen ture. Please tell me manager jedheeniin ture. Isa kana guyyoota lama keessatti ergan dubbadheeni booda ammas jechuun isaanowwan kan asitti argitan kun isaanowwan arfan asirratti argitan kana hunda isaanii tokkoon isaanii gaafadhe jechuudha.
itti ergeen jechuudha wal jala. Yeruma tokkichaan isaa deebisan fakkeenyaaf mee tokko irratti isin argisu akkamitti akkaataa ittiin gaafadhe keessaa jechuudha. Haay manaajer qofan jedheen jechuudha. Haay manaajer ergan godheen invest gochuudhaaf inni naaf haasawee naaf dubbatee jiru jechuudha. Garuu ani maaliin jedheeni please help me jedheen jechuudha. Akkana gargaara how I can learn about withdrawal money so that not reach for my accounts. Accountii kiyya irratti nan qaqqabne. Ani namoota invite godhaan jira. Kanaaf akkamittiin namoota invite godhee kana amansiisuu danda'a jedheen gaafadhe. Sanaaf maal naan jedhe yeroo sana please provide your gold game registration account and I will check it for you naan jedhe. Lakkoofsa itti gold game ittiin galmoofte naaf ergi check godheen siif ilaala naan jedhe. Lakkoofsa bilbilaa kooniin ergeefi please reply to me jedheen deebisaa koo naaf deebisiin jedheen. Yeroo sana finances transferring payment please wait naan jedhe. How many days jedheen yeruma inni dubbii eegaletti activity ta'uu qabdu jechuudha. Deebisamuu qabu hunda isaa wal jalatti deebisuu qabdu jechuudha. Financing transferring payment godhaa jira jechuudha. Ergaa jira please wait eeggachuu qabdu naan jedhe jechuudha. Inni kun sanas erga sana dhaabbate how many days ergan jedheen. Ammas haariyaattiin seene haariyaatti jechuudha irraa deebi'een jechuudha. Aappii keenya sana keessan seene. Aappii keenya kana keessa ergan seene WhatsApp kana ammas cuqaasa. WhatsApp kana ergan cuqaasee ammas inni isa nageessa WhatsApp isa haarawaa kan biraa keessa nageessa jechuudha. WhatsApp isa haarawaa keessa yeroo deddeebitanii yeroo turtanii jechuudha. Fakkeenyaaf gaappii sa'aatii tokko fi lama booda seentan jechuudha. Ammas yeroo sana booda ni seentu kan biraa isin galcha. Anis akkasitti na galche. Ergasii ammas isuma kanatti ergee jechuudha. Ammas kun wantoota tokko hedduu isaa haasuufne isa kanatti please tell me manager jedheen ture akkasuma wantoota na ergamuu qabu. Tokko niin gaafadhe jechuudha kunooti akkuma jettanii please my withdrawal record is under review for long moment or not reach me jedheen jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf withdrawal recording kiyya under review jechaa jira please fix for me naaf sirreessaa please jedheen ergeef maal wajjin screenshot yookaan kan under review jedhu sana akkasuma wantoota kana ergaaf ammas achumaan gaafiiwwan tokko ammas isaanawwan tokkoof erga ammas. Adeemsa kana jechuudha kunooti anima maanaajeranas wantoota dubbadhee jira tokko kunooti foordii guyyoota 4 darbee jira guyyoota dira kana darbee jira haga ammaa naaf hin galle maali deebisaa koo naaf deebisii kanan jedheen jechuudha. Erga kana hunda dubbannee jechuudha isa dhumarratti jechuudha kun akkanatti naaf galee jechuudha. Anis maalan jedheen payment is being made kunooti isa kanarratti wanti hojjechuu qabdu. Fakkeenyaaf wanta ani jedheen keessaa tokko invite friendii keessan screenshot agarsiisuu qabdu. Ani namoota affeeraan jira garuu galii koo argachaa hin jiru kuni maali? Withdrawaliin darbe kan koo yeroo dheeraadhaaf hafee jira maaliif akkana ta'a jedheen gaafadhe. Yeroo sana jechuudha please provide your gold game registration akkuma kaannaan jedhe lakkoofsa bilbilaa keenaaf erginaan jedhe. Ergasii inni kun maal naa godhe payment is being made. Paymentiin kee hojjetamee jira. Paymentiin kee dalagamee jira naan jedhe. Ergosuma anis yeroon seenee ilaalu jechuudha kunooti naaf galee jechuudha. Galiin kiyya jechuudha. Kunooti akkuma thank you jedheen jechuudha anis. Maaliif yeroo kana jechuudha amma namoota kanaan hattuulee maarre arrabni hin barbaachisu. Hojiidha. Hojii kana keessatti namoota attract yookaan gammachiisu qabdu. Ani maalin jedheen thank you my trust company jedheen jechuudha. Maaliif jechuudha yoo haala kanaan hin dubbannin guyyaa lammaffaatiif hojii kana itti fufna waan ta'eef haala itti hojii dubbannu hin qabnu deebisaan nuuf kennamus hin jiru jechuudha. Erga ani kanatti wantoota isaanii dubbadhee you can try to invite friend first copy the link wantoota argachuu qabu hunda kana naaf okay jedheen jechuudha. Haala gaarii namni tirakoon keenya maali beektu namni jarriif jechuudha. Jarri kamitti hojjeta haala salphaan nama gaafata please akkanan barbaada akkana isin jala hojjechuun koo baay'ee na gammachiisa maal jedhu wantoota kanaati. Nuti dafnee wanta yeroo takka torban tokko osoo hin guunne yookaan torban lama osoo hin guunne keessatti dhabneef jechaa jechuudha waan biraa uumna jechuudha. Negative tiin karaa taane jechuudha. Sun sirrii miti. Deebisaan quubsaan keenya kan akkasii ta'uu hin qabu. Kunoo ani fakkeenyaaf kunoo akkuma argitan galiin kiyya akkanatti naaf gale. Ammas ani wanta kana isinitti hima. Baalaansii kiyya kanarraa guutuutti hin baasu. Borus 2,000 yookaan 1,000 qofan itti tuqa. Ergan itti tuqe anumaaf baasa jechuudha. Yoo xiqqaate torbee tokko akkuma kana isinitti argise. Oktoobarii 8 itti tuqeen Oktoobarii 16 naaf ba'e jechuudha. Guyyoota meeqa gaappii isa kanaa ilaali guyyoota 8-9 ni ta'a jechuudha. Karaa kanaan eeggachuu qabdu. Isin wanni gochuu qabdan erga hojjettanii.
tiimii keessan kana keessatti screenshot gootuuf tiimii kan gooknu namoota affeeraan jira garuu galiin koo argamaa hin jiru namoota tiimii kiyyaan affeere na amanaa hin jiranii kana erga dubbannee jechuudha ingiliffaadhaan jechuudha translate'aanis fayyadamuu dandeessu karaa sanii erga jettanii fi jechuudha galii keessan screenshot galchitanii fi jechuudha galii under review jedhu sana jechuudha kun withdrawal keessa yeroo seentan record sana keessa jechuudha under review kana argitan ergasii wanti godhuu qabdan screenshot yookaan maallaqa isiniif gale sana withdrawal kana keessatti jechuudha kunooti approve kana keessatti proof kana keessatti jechuudha suuraa wajjin asitti immoo galatoomaa jettus taankii jettus wanta tokko barreessitu jechuudha ergasii isiniif gala maaliif akka dafee isiniif galu wanti taasisu tokko isa kana jechuudha ni dagatamu waan ta'eef transaction kana keessa yeroo activity taatan jecha keessatti yeroo hunda hamma mul'atan taate namni kun akka kastamaratti jedhanii yaadan waan ta'eef yeroo san isiniif baasu ammas wanti isiniin jedhu Grace Farming amanamaadha Gold Gaming amanamaadha jettanii nagaafachuudhaaf faayidaa hin qabu isinis qorachuu qabdu isinitti nima isinitti yeroo nime waan biraa himattu kanaaf isinis gama keessaniin qorachuu dandeessu waan ta'eef yoo hojjettan ni hojjettu yookaanis rakkoo hin qabu online businessiin kan yeroo hundan wajjin deemus hin jiru yoo wantootuma haarawaa kana keessatti dafnee fayyadamnee keessaa bahuudha malee namni yeroo takkas ni hofa yeroo takkas ni waan ta'eef nutis infinity irratti akka taanee jira infinitiin erga namni seenee xiqqasho keessa ture nuti haala hin taane keessa seenne waan ta'eef kanaaf karaa kanaan badii tokko nutti ta'e jechuudha. Kanaafuu Gold Gaming haala kanaan baasaa jira. Steppiin isiniif hime kana keessa jechuudha. Akkasuma namoonni tokko bakka kanatti orderii keessan kana receive guyyatti yoo receive hin goone faayidaa hin qabu. Expired taanaan expired jechuudha. Inni kun badee jira. Namni hedduun keessan bittanii itti dhiiftu jechuudha. Grace Farming miti inni kun Gold Gaming dha jechuudha. Kanaaf Gold Gaming yeroo hojjetu haala kanaan hojjeta. Wanti isiniif dhaamu customer service irratti xiyyeeffadha. Customer service irratti commentii baay'isa. Maaliif yeroo commentii baay'iftan yeroo commentiin baay'iftanis commentii jaalala isaaniif qabdaniif jaalala hojii isaanii amanamaa ta'uu fi garuu gama keenyaan wanti nurratti dhiibbaa haala kana taasisaa jira jettanii dubbachuu qabdu. Yeroo kana faayidaan keessan dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf namni yeroo hojjetu haala kanaan akka hojjettan isiniif dhaama jechuudha. Customer service kana baay'ee itti fayyadama. Ani haala kanaan fayyadamee baasaa jira. Mee fakkeenyaaf TikTok fi commentii jala seentee Facebook jala seentee waa barreessaa ooluu fi isaan kanarratti yoo xiyyeeffattee akka isiniif baasaniif irratti deddeebitan kamtu akka irra hojjaa ta'e isiniitu beeka. Kanaaf Gold Gaming karaa gabaabaadhaan kanatti isinitti hima jechuudha. Gaafiin keessan kan walii galaa jechuudha waa'ee Gold Gaming kana fakkaataa jechuudha. Haalatti baasan keessaa isiniif himuu barbaadeeti jechuudha. Commentiin baay'ee isa kana waan ta'eef kanaaf haala kanaan hojjechuu dandeessu jedheen amanaa jechuudha. Anis akkanatti argadhe tokkoon isinitti argisiisee hin jira waan ta'eef maallaqa baalaansii keessanii yeroo baaftan baalaansiin keessan maal ta'uu qaba xiqqashoon baasuu qabdu jechuudha. Namoonni immoo baalaansii keessan guutumaan guututti baastan kan jiraattan yoo taate carraan isin qabdan customer service maal godhuudha commentii qofaan jechuudha. Irra deddeebistanii manajeriin haarawaa aktiiviin kabiraa isinii dhufa aktiiviin kabiraa isaan sana hunda jechuudha yeroo hunda as keessa seentanii screenshotiidhaanis akkasuma wantoota dubbatamuu qabu gaggaarii tokko invite friendii namoota gootanis keessatti garsiiftanii akkanatti hojjechaa jirraa jettanii garsiisuu qabdu. Haala kana keessa jechuudha tokko isiniif sirreessuu danda'a jechuudha. Haalaan ani isinitti argisiise kanaan jechuudha. Kanaafuu carraan nuti qabnu haala kana. Dirqama jechuudha arrabaan jechuudha yookaan negatiiviidhaan dubbatamee wanni namaaf deebi'u hin jiru. Isaanis ilma namaa waan ta'eef ni beeku buloog godhuu danda'u waan ta'eef nuti wanni hojjechuu qabnu karaa kana. Online businessiin ammas isiniif himaa kan waggaa kan jechuudha umrii keenya guutuun waliin deemu hin jiru. Yeroo bakka itti dhaabbatu qaba waan ta'eef bakka itti dhaabbatu hin beeknu namoonni shakkii keessa seenaa jirtanis dhaabbachuu dandeessu. Nutis yeroo shakkii keessa jirrutti wantoota tokko irraa dhaabbanna jechuudha hojii isaaniitirraa jechuudha. Maaliif wantoota isaan argisiisan irraa invest godhuu irra withdrawal keenya qofa irratti xiyyeeffanna. Withdrawal keenya akkaataa itti ba'u qofaaf xiyyeeffanna jechuudha. Kanaaf karaa kanaan hojjettu jechuudha. Mee namoonni chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan jechuudha subscribe like share godhaa jechuudha. Viidiyoo kanneen akkana yookaan commentii barreessanii akkaataa isiniif dhufu jechuudha kan barbaaddan yoo ta'e jechuudha commentii jalatti nuuf barreessaa subscribe godhaa like godhaa. Namoota waa'ee Gold Gaming kana irratti jechuudha hubannoo tokko haala kanaan wal qabate kan jiru ni jira jeen amanaa. Kanaaf share godhaaf jechuudha isaanowwan kanaaf wantoota godhamuu qabu keessaa inni tokko isa kana jechuudha. Har'aaf jechuudha qophiin qabannee dhufne isa kana jechuudha wantoota Gold Gaming irratti hojjetaman keessaa jechuudha.
qophii jechuudha viidiyoo itti aanu irratti wantoota qopheeffannoo jechuudha kan jiru yoo kan ta'u ta'e komentii keessan irra dhaabbannee hojjenna waan ta'eef komentiin keessan akkuma itti fufetti jiraachuu qaba. Komentii keessan irra dhaabbannee viidiyoo tokko kan hojjennu ta'a jechuudha torbee yookaan viidiyoo kana kan itti aanu irratti jechuudha. Har'aaf qophiin keenyas kanuma fakkaata. Haga qophii kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.